Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonnii fi hordoftoonni Yaadeemaan biyya keessaaf alaa chaanaalii Yaadeemaan kan hordoftan hundiyyuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Guyyaa irraafis odeeffannoowwan amma nu ga'an hedduu nama gaddisiisan keessattuu barattoota keenya qormaata kutaa 12 fudhachuu naannoo mana isaanii irraatii gara mooraa yuunivarsiitii garaagaraa imalaa jiranirra balaa konkolaataa qaqqabee iddoowwan garaagaraatti yoo xiqqaate amma odeeffannoon kun qindaa'etti balawwan gurguddaaf hamaa ta'an naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa keessatti qaqqabee jira. Odeeffannoo kana kan isiniin biraan geenyu ta'a amma xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan gamanumaan isin afeerra. Gara odeeffannoo keenya jalqabaatti yoo deemnu naannoo Amaaraatti gaafa guyyaa 23/2011 bara 2015 barattoonni qormaata kutaa 12ffaa yookaan seensa yuunivarsiitii bara kanaa fudhachuuf maatii isaaniirraa gara mooraa yuunivarsiitii Dabra Maarqos imalaa turan balaa konkolaataa isaan mudateen konkolaataan daandii gadhiisuudhaan riqicha irraa haga bishaan keessatti gadi kufuun balaa hedduun qaqqabee jira. Haga ammaatti barataan hagamii akka miidhame wanti adda ba'e hin jiru. Garuu konkolaataan kun guutummaa guututti daandii gadi dhiisee suuraa irraa akka argaa jirtanitti bishaan keessatti kufuudhaan namoota hedduu irra miidhaan qaqqabuu akka hin oolle odeeffannoon gara siitii ba'aa jiru ni mul'isa. Gara odeeffannoo keenya isa itti aanutti gaafa dabarru as naannoo keenya naannoo Oromiyaa keessatti gara yuunivarsiitii Madda Walaabuu imalaa kan turan konkolaataan barattoota fe'ee qormaataaf gara yuunivarsiitii Madda Walaabuutti geessaa ture galagaluun balaan lubbuu irra qaqqabuu baatus madaan cimaa fi balaan salphaan barattoota keenya gara mooraa imalaa turan irra ga'uu odeeffannoon garasii ba'e ni mul'isa. Balaa kanaan miidhaan nama akkasirra ga'e jedhamee adda ba'uu baatus barattoonni miidhamuu isaanii odeeffannoon garasii ba'ee nu qaqqabee jira. Gidduudhuma kana barattuun yuunivarsiitii Hawaasaatii eebbifamtee abbaa ishee waliin gara maatii imalaa turte naannoo sulultaatti balaa irra ga'een lubbuun ishee miidhamuun ni yaadatama. Guyyaa lamaan dabarsine kana keessa Wallagga Lixaatti konkolaataan magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Gimbii imalaa ture galagaluun namni 8 irra balaan lubbuu darbuu yoo kan qaqqabe yoo ta'u namoonni hedduun madaa'u akkasuma konkolaatichi barbadaa'uun ni beekama. Gidduu kana qofti yoo xiqqaate naannoo Oromiyaatti balawwan 8 kan qaqqaban yoo ta'u kan afan immoo Oromiyaatiin alatti iddoo garaagaraatti balaan konkolaataa kan qaqqabe ta'uun beekamee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduu amma nu ga'ee kan ammaaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Odeeffannoowwan guyyaa guyyaa biyya keessaaf biyya alaa karaa Yaadeemaan dafee akka isin bira ga'uuf chaanaalii Yaadeemaan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Odeeffannoon ammaaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Yeroo biraa odeeffannoo biraa hamma qabannee dhufnutti nagaan turaa isiniin jenna.